waraana Israa'el Gaazaa irratti xiyyeeffata. Ulaan Gaazaatii gara Masriitti baasu raafaan banamuu hordofee namoonni 300 ol ta'anii fi ambulaansiin 20 daangaa qaxxaamuranii gara Masriitti ce'aniiru. Waraana kanaan wantoonni haaraa jiran biroo maali? Hirphaa Gammachuu. حاول هنا نقترب أكثر. Ministeerri fayyaa Gaazaa erga waraanni Gaazaatti eegalame namoonni 8,796 ajjeefamuu hime. Lakkoobsi namoota ajjeefamanii kibxata kan himame irraa 271 dabale. Ministeerichi akka himetti namoonni ajjeefaman keessaa 3,648 daa'immani. Gama biraan ammoo Israa'el Gaazaa keessatti hanga ammaa aleellaa qilleensarraa 11,000 gaggeessuu beeksisuun lola kana keessatti ammoo loltoonni 15,000 ajjeefamuu beeksifte. Hidhattoonni Hamaas kaleessa loltuu Israa'el tokko ajjeesuu fi taankii dabalatee konkolaattota waraanaa Israa'el aleeluu beeksisee ture. Gama kaaniin yoo xiqqaate namoonni siivilii madaa'an 20 ulaa Gaazaa Raafaa jedhamurraan gara Masriitti qaxxaamuraniiru. Namoonni lammummaa biyya lamaa qaban Gaazaa irraa gara Masriitti qaxxaamuran. Ammaaf dhukkubsatoonni Filisxeem 80 fi lammiileen biyyoota biroo akkasumas kanneen lammummaa biyyoota lamaa qaban walumaa galatti 500 ta'an Gaazaa keessaa akka ba'an eeyyamameera. Wayita ulaan daangaa kun banamu konkolaattonni deeggarsa fe'an 20 Gaazaa akka seenan eeyyamameera. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom namoota miidhaan cimaan mudate Masriitti dabarsuun murtoo gaariidha jechuun jajaniiru. Kunaala kanaan otoo jiru Israa'el dooniiwwan misaayilaa gara galaana diimaatti erguudhaaf kaleessa gareen Hutii Yemen keessa jiru diroonotaan Israa'el si'a 3 aleelleerraa jedhe. Gareen kun ammas aleellaa Israa'el irratti raawwatu kan itti fufu ta'uu dhaadateera. Yemen bakka Hutiin keessa jiru kun kibba Israa'el irraa maayiloota 100 lakkaaman fagaatee argama. Amma immoo humni waraanaa Israa'el akka himetti humna ittisaa bakka sana jiru cimsuudhaaf dooniiwwan misaayilii kaleessa irraa eegalanii gara galaana diimaatti bobba'aniiru. Dhimma kanaan wal qabatee hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Amenin biyyoonni Arabaa Israa'eliif nyaataa fi boba'aa erguurraa akka of qusataniif waamicha dhiyeessan. Hoogganaa olaanaan Iraan dhiibbaa guddaa uumuu danda'an kun hanga aleellaan Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu dhaabbatutti biyyoonni oomisha isaanii erguurraa of qusachuu qabu jedhan. Aleellaan Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru atattamaan dhaabbachuu qaba. Mootummaan abbaa irree warra Tsiyonotaa kanaaf daandiin nyaataaf boba'aa geessu cufamuu qaba jechuu isaanii TV'n biyyaalessaa Iraan gabaaseera. Oduudhuma kanaan wal qabatuun Booliiviyaan Israa'el Gaazaa irratti aleellaa gitan taanee fi cimaa raawwatti jechuudhaan walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyattii wajjiniin qabdu addaan kutuu beeksifteetti. Ittaanaan ministeera dhimma alaa biyyattii akka himanitti murteen isaanii kun aleellaa suukanneessaa fi kan waliin genne waraanni Israa'el Gaazaa keessatti fudhataa jiru mormuudhaaf akkasuma balaaleffachuudhaaf jedhan. Gama biraatiin dureewwan Kolombiyaa fi Chiiliis Israa'el mormuudhaaf jecha ambaasaadarota isaanii waamaniiru. Pireezidaantiin Chiilii Gabriel Boric Fantos toora X kan duraan Tiwutara jedhamu irratti akka barreessanitti biyyi isaanii gocha seera idil addunyaa cabsu fudhatama hin qabne Israa'el raawwattu cimsitee balaaleffattee jedhaniiru. Akkasumas pireezidaantiin Kolombiyaa Gustavo Petrosis Israa'el uummata Filisxeem ajjeesuu kan hin dhaabne yoo ta'e achitti argamuu hin dandeenyu jechuudhaan X gubbaatti barreessaniiru. Walaabuu ganda waatii gugguutti namichi haadha warraasaa duraanii irratti falfala tolchuun himatame hidhaa fi maallaqaan adabameera. Himatamaan kun sababa qabeenya qoddataniif mufachuun yakka kana raawwachuu pireezidaantii mana murtii aanaa Haaroo Walaabuu obbo Gammachuu Salamoon ibsaniiru. Habtaamu Xababuutu dubbise. Himatamaan kun haadha manaa duraanii waliin gaa'elli isaanii erga diigameen booda qabeenyi socho'aa gan sochoonee hundi adda qoodame kamiin qabeenya kee qooddatte yaada jedhu qabatee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan qabeenya sirratti wantoonni akka gocha falfalaa kana mul'isan dhiiga dhangalaasuu dhiiga haayilaandiidhaan waraabanii achi kaa'uu waan akka buqqee mataa nama du'ee qabeenya sii keessa kaa'uu dhugaa bineensaa fakkaatu akka waraabessa kana fa'aa fayyadamanii qabeenya irra kaa'uu wantoonni akkanaa kun ture rifatti yeroo baay'ee hawaasa naannootii fi jaaroleellitti waan kana himattee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan furmaata arganne dhumarra immoo bofa ajjeesee weessiirra bofti ajjeefamee kaa'ame. Jaaroleen naannoleen dhimmichi humna kennaa olii waan kana furmaatatti kennuu hin dandeenyu erga jedhaniin booda fala biraa dhabdee qabeenya ishee fayyadamuu hin dandeenye mana murtiitti dhimma kana ibsatte manni murtii namicha ni waame. Erga mana namicha waameen boodatti immoo qabeenya siimaa fayyadamuu dhorkitennaan hin mormata. Namtichi kun iddoon isaa akka qoratamu dhaddacha hamaatiif daa'immaniirraa kallattiin kaa'ame. Namtichi akka to'atamu ta'ee to'atamuuf gaafa jedhu gaafa sakattaamu wanti gocha tolchaa falfalaa kunniin qaama isaa iddoo hedduurratti ofitti qabatee deema. Barreeffamoota ifan taane kan afaan Arabaatiin barraa'ee jira, kan Giiziin barraa'ee jira. Gara barreeffamoota ja'a olumatti natti fakkaata hojjetatee deema. Gogaa bineensaa kanas qaba.
kan biraas qabatee deemu yeroo sakattaanutti qaama isaarraa ni fuudhame. Harkaaf harkatti gocha kana keessatti hirmaataa ta'uunsaa irratti qabame. Ayyee qorannaa irratti gaggeeffamee ragaan muraasni fuudhamee shakkiin nama qabeessa jedhamee himannaan ni dhiyaate ragaan abbaan alangaa irratti dhaga'ame. Karaa kanaan adabbiin hidhaa salphaa 8 fi qarshii 5,000 akka adabamu murtaa'ee jechuudha mana murtii keenyatti. Keeyyata inni jalatti himatamaan kun ittiin jalatti himatamee adabame natti himame. Seerri akka keewwanni 533 maal jedha seetu tolchaan falfalaan yookiin wantoota kana fakkaatanii namarratti balaa geessisuudha. Mata dureen isaayyuu namni kamiyyuu amalli isaanii balaa yookiin miidhaa hordofsiisuu danda'u osoo beekuu fayyaa miidhuu kan danda'an daakuuwwan bittinnaa'an wantoota dhukkuba qalbii dadhabsiisu fidan dhugaatiiwwan yookaan wantoota kana fakkaatan biroo nama biroof kan qopheesse kan kenne kan gurgure kan raabse yookiin kan obaase yoo ta'e yakka akka ta'etti tumamee jira. Tole mee wantoonni gatamaa turan kunneen mana jireenyaa miidhamtuu irratti immoo akkam immoo iddoo qonnaa wayitti immoo tokko dhiigni kan goggotamaa ture balbala siifaa dura wanni akka lafee bofaa manni kunniin qabeenya fichaarraa laf qonnaarraa siin qabdurra kan godhamaa ture. Tari yeroon inni itti raawwate yoomi? Irra deddeebiidhaan kan raawwatamaa turanii bara dabre keessa. Mee tarii akka ragaatti wantoonni dhiyaatanii meeshaaleen harkatti qabamanii jiru boodarratti amaneera himatamaan. Himatamaan kun gocha amane yoo jiraate hirmaannaa gocha tolchaa fi falfalaa kana harka keessatti hirmaachuu isaa amanee jira. Kan hirmaate immoo faayidaa dhuunfaa kiyyaatiif fayyaa kiyyaaf kan dhuunfaa kiyyaaf. Lammiileen Itoophiyaa bal'inaan keessatti argaman keessaa tokko Jibuutiidha. Ulaa galaanaatti ishee baasu kan hin qabne Itoophiyaan daldala alaa fi gara biyyaa seenaniif buufata biyya xiqqoo Jibuutii kanatti fayyadamti. Gama kaaniin waggootii dheeraa duraa eegalee godaantonni Itoophiyaa Jibuutii akka ulaatti fayyadamu. Hawaasni Itoophiyaa Jibuutii kan akkamiiti? Kan baratee dalagachuuf dhufe moo kan godaaneedha? Obbo Aliyyi Abdallaa pirezidaantii hawaasa Itoophiyaa Jibuutii jiraataniiti. Dhimmoota kana dabalatee Jibuutii kan jiru gaazexeessaan keenya Ammayyuu Taanaa isaan dubbiseera. Namoonni keessattuu uummanni Itoophiyaa gara bahaa kana fi gara kaabaa kan jiraatan baay'een isaanii Jibuutii akka mana kana lamaffaatti ilaalu. Kan as dhufee as jiraachuu dhufus hin jiru. Baay'inaan garuu immoo kan biyya alaafaatti daddarbuudhaaf deemuma sitti hafanii asitti jireenya isaanii jaaratanii jiraachaa jirus hin jiru. Haalli jireenya isaa garuu garaagarummaa qaba. Mana namaa hojjetu hin jira, wardiyaa mana namaa jira, hojjetu mana namaa keessaa jira. Achirraa ka'ee immoo kan poortii kana keessatti tiraanziitii, firiizoonii, impoortii fi ekspoortii irratti hirmaatee jira. As magaalaa kana keessa immoo kan hoteelaa fi reestooraantii adda addaa irratti hirmaatee hojjetu jira. So Jibuutiin nama keenyaaf baay'ee warra Itoophiyaa nama Itoophiyaatiif baay'ee mijooftuudha jechuun danda'ama jechuudha. Meeqa faatu lakkoofsaan? Exactly lakkoofsi sirriitti illee beekamuu baatu amma 200 magaalaa Jibuutii keessa jiraata jedhamee yaadama jechuudha. 200 jechuun baay'ee amma lakkoofsimti uummataa biyyattii miliyoonaa gadiimi? Waan akka miliyoona tokkotti dhiyaata kan jedhamu biyya kanaati. Hawaasni keenya kabaa kun baay'een gara kana dhufees hin jiraata. Gar tokkoon Itoophiyaa gar tokkoon Jibuutiin ta'anis kan Itoophiyaa qofa ta'anis kun hundi walitti dabalamee amma gaafa mana barumsaa tokko ijaaruuf kaanu lakkoofsi hammamni gaajamu qorannoon xiqqaan tokko godhame ammas ga'uu mala kan jedhamu kan gammatame jechuudha. Nama hin beekneef ammasii waggoota muraasa darbaniif Jibuutii jiraachaa jirtu. Jibuutiin biyya akkamiiti? Dhugaa dubbachuudhaaf Jibuutiin akka kootetti baay'ee biyya jiraachuudhaaf gaariiti. Haalli hawaasaatis haalli seeraa fi heerri biyya kana jirus baay'een isaa nama keenyaaf mijaadha. Karaa seera qabeessaan seentee jiraachuu fi gara seeraan alaatiin seentee jiraachuun garaagaraa. Seerummaa qabattee jiraattennaan biyya itti dalagachuu danda'u. Namoonni keenya baay'een illee asitti dalagatanii asirraa guddataa jiran. Biyya jiraachuuf hawaasa keenyaaf baay'ee toltuudha. Kan mana keenya lammaffatti ilaallachuu Jibuutiin immoo nuti. Waan bareeda. Gama kaaniin immoo godaantota fa'aa argaa ture gidduu kana. Godaantonni jireenya yoo barbaacha gara Saa'udii fa'aa gara Yemen fa'aa ce'uu fedhanii keessuma gara kaaba Jibuutii kan obbo kana tajuura kan darbis immoo gammoojjii keessa kan miidhaman kan achumatti illee waalaman fa'aa agarree tarii hawaasi kun isaaniif maal dalaguu danda'a yookiin immoo wanti dalagaa jirtan ni jira? Waa kanarratti bal'inaan imbaasii keenya kan biyya kana jiru hojjechaa irra bakki hawaasni keenya koominitiin keenya kun jiru magaalaa Jibuutii keessa iddoo namuu karaa godaansaa adda addaa kun baay'ee fagoodha asirralleedha. Fakkeenyaaf namoota godaansa kanaan dhufanii biyya deebi'uu barbaadan akka biyya deebi'an tiranspoortii kan immoo fakkeenyaaf rakkoo irra ga'uufaa jira dhukkubsachuu jira wanni balaan tokko irra ga'uu mala gaafa isaan hospitaala galu hospitaalatti deemnees nyaata dhugaatii dhiyeessinee fi hamma inni yaalamee achi koostii hundaa'uu nuti kabar goone gara biyyatti illee galu goona jechuudha.
Bakkeewwan garaagaraadhaan akka daawwannetti lammiileen Itoophiyaa baay'ee jiru kan biizinasiif dalagatan. Wanni guddaan mana dhabee maali? Kan asumatti dhalatanii guddatanii afaan maatii isaanii dubbatanis immoo jiru. Namni afaan baay'ee dubbata biyya kana. Tarii waan akkasii taajjabdan isin faamii afaan meeqa dubbattu? Ani ammas illee hedduun danda'u. Yaa waggaa 5 qofaan as ture waan ta'eef garuu akka waliigalatti hawaasni biyya kanaa namni biyya keenyas dhufee as jiraatus ta'ee kan asiitis jechuudha. Afaan baay'ee haasu. Gaaf tokko seenaaf Somaaliif nuti biyya keenyatti afaan baay'ee qabna. Garuu namni kan dhalatee qofa haasa'a. Hanqabee xiqqaas nam tokko afaan 5-6 danda'a. Afaan Affaar, afaan Somaalee, afaan Faransaayii, Arabii, Ingiliffaa darbanii immoo afaan keenya afaan Oromootii fi afaan Amaariffaa illee afaan biyya keenyaa haasa'u isaan. Hawaasi Itoophiyaas jiru hagam of ijaareera hagam cimaadha. Manneen barnootaaf jiru fakkeenyaaf. Hawaasni keenya kaas jiru waldaan guddaan inni qabu waldaa kana. Maal rakkoon as ture rakkoo barumsa dhabuu lammiilee keenya kan biyya kana jiraataniiti. Yoo sababa adda addaatiin carraa barumsaa argachuu hin danda'anii kan argataniis yaa kaarikulamii biyya kanaatiin waan barataniif jecha gaafa biyya deebi'an kaarikulamii biyya keenyaatti wajjin waliin madaalu san darbees ግን carraa barumsaa argachuun hedduu ulfaataadha sitti. Isaan irraa gaaffii kaasanii mana barumsaa hawaasa Itoophiyaa akka Jibuutiitti jiraatu jechuudha. Gaaffii yeroo dheeraa ture gaaffii sun deebii ergatee lafa walabaan mootummaan Jibuutiidha lafa hektaara 4 nuuf kennee jira. Lafa isaan irratti dhagaan bu'uuraas kaa'amee jira. Dizaayinii isaas qophaa'ee jira. Amma wanni guddaan hojjechaa jiru faayinaansii walitti qabuu jirra. Galii adda addaa walitti qabuu jirra. Wanni isaa manni barumsaa keejii irraa hanga kutaa 2 hanga iskuuliiti. Koostiin inni itti ijaaramu hedduu guddaadha. Doolaara miliyoona 5 walitti qabuun waan salphaadhaa miti. Bifa kanaan hawaasni asii kun ijaaree biyya kanatti illee cimaa deemaa jira jechuudha amma. Tarii oomishaaleen Itoophiyaadhaa dhufan kanatti baay'ee beekaman kan hawaasi biyya kanaallee beeku maal fa'i? Inni kan duraa jimaadha. Jimatti aanaa lammaffaa lammaffatti kuduraa fi muduraadha. Meebii hundeen akkasumatti hin dhufaa isaan kun warra beekaman.